Tooyaan talagalaani sin eegaa kootu ganamaanii jedhee wallisaan jaallatamaaf kabajamaan aartistii Shukurii Jamaal wallee mata dureen tiksee jedhu qabatee dhufee jira chaanaala isarratti gadi dhiisee jira. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Har'agaa sirba ajaa'ibaa sirbaa yookaan wallee ajaa'ibaa wallee artist Shukurii Jamaal ilma isin jaallattan kan isin kabajan kan Oromoon ilma kiyya jettee ittiin boontu kan dhadhaa fi dammaan guddiftan aannan obaaftanii guddiftan ilmi keessan jaallatamaan kabajamaan isin jaallattan kan yeroo jaalallee keessaniif yaadatu jaalallee teessa yaadatu barbaadan wallee isaatiin itti yaadattan jaalallee keessaniif ergaa itti erguu barbaadan muuziqaa isaatiin ergaa ittiin ergitaniif artist Shukurii Jamaal wallee mata dureen tiksee jedhu qabatee dhufee jira. Maarree kan isinirraa eegamu akkuma tana dura baratame. Chaanaala isaa subscribe godhuu qofa jechuudha kan isinirraa eegamu. Chaanaalli isaa kan amma iskiriin irratti argitan kana Shukurii Jamaal jedha. Chaanaalli maqaa isaatiin baname baay'ee hedduutu jira. Mi'arra waa'ee chaanaala isaa beeksisuu fi akkasumallee muuziqaa isaa kanarrallee waa jenna daawwattoota fi kabajamtoota hanga dhumatti nu hordofaa viidiyoo tana riyaaktii irratti waliin goona yaada keessanillee irratti kennata akkasumallee muuziqaan kun hedduu namatti tola aadaa shawaatiin kan inni hojjetame mee walumaan riyaaktii goona wallee kana hamma dhumatti nu faana bu'aa muuziqaa dhaggeeffannee walitti deebina. Amma intalli tunillee muuziqaa keessatti hammatamtee jirti jechuudha. Waaw baga gammaddee dhugaa osoo tiktaak irra fifiddu amma gara aartiitti dabalamtee jirti jechuudha. Ijoolleen teenya qaqqaxaleen hedduutu gara aartiitti dhufaa jira. Dhugaa baay'ee namatti tola. Mee ilaalla hundaafuu iyyuu. Warri keessan sooressa kumaatama bobbaasuu jee horii baanaa beeka dagaa tiksee eenyutu tiksee beekamee ulee akkanaa tana qabatee akkasitti ardii magariisa akkanaa tanarra deemee eenyutu horii tiksee beekamee loowwan namni tiksee beeku jechuudha. Komantii godha dhugumatti bar haaluma kanaan loowwan tiksanii beektanii mee hundaanuu ni ilaalla baay'ee namatti tola walleeni. Argeetu singaafadhu ani waan ati feetu jeen waan ati feetu maa waan isin feetu maa wallaalta gaa agarte eega agarte waan isin feetu maa wallaalta Shukurii. Qalloo Tooyaan talagalaani kootu sin eegaa dafii ganamaani kan inni je kun intala kana jechuudha. Waaw dhugaa intalli tuni milkooftee jirta gaadoo koo dhugaa baga milkooftee. Abbaan akkanatti eenyu ari'ee beekamee yeroo ati jaalallee kan kee fakkeenya firiyyaa tantee takka bira gaafa ati dubbisuuf dhattu yeroo isii manaa sitti gadi baatu abbaalleen kutee yeroo akkanatti mana keessa ari'u mudannoon akkanaatu beekaa ooma jira dhuguma waan hedduu yeroo ati hiriyyaa ta'e dubbisuuf alatti gadi baatu abbaalleen kataf ati ol garagaltee fiidda gaawa wanta kanaa kun inuma jira beekaa dhuguma mee hundaanuu viidiyoon baay'ee namatti tola inuma laalla talli tunillee nama bakka gara studio seentee jirti jechuudha. Ajab. Maaloo Shukurii xiqqoo mallee nu yaaddume xiqqoo mallee nu yaaddu jaaladheetiin jaalalli na miidhe maraadhee maaltu si maraachime jaaladhee jaalalli na miidhe osoo deemuun uf wallaalee way gudi ajaa'ibuma bara kana dura taatu furtuu jetteeti fiddee waamee kanutti gadi furteeyyi egaa ammallee fiddee kun osoo deemuu jaalalli na maraachee anuuf wallaalee jettame ajaa'iba bara. Hundaafuu daawwattootaaf kabajamtoota keenya wallee ajaa'ibaati mee inuma dhaggeeffanna. Ansi maleen qabuumtuu dafiinatti koottoo ajaa'iba maal jechuu Shukurii way ajaa'iba
baadiyyaa teenya san keessa dhugaa viidiyoo ajaa'ibaati, kwalitii ajaa'ibaati waraabaman viidiyoon dhugaa rabbi. Daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoon akkuma argaa jirtan akkuma beekamu artisti Shukurii Jamaal namni hundinuu ni jaallata. Keessaafuu yeroo inni wallee jaalalaatiif akkasumallee wallee waa'ee warraaqsaatii wal qabatu wallee warraaqsaa hedduu uummata kanaaf gumaachee jira jechuudha. Har'a Oromoodhaan kaleessa qabsaa'ee fi kaleessa akkasitti miidhamee fi kaleessa isaaniif dhaabbadhee waan isaan barbaachisu hundumaayyuu godhaa ture suni har'a na bira dhaabbatti, har'a na gammachiifti, har'a waan ani yaanne bakka ani yaanne sapiraayizii ajaa'ibaan na gooti jedhee artisti Shukurii Jamaal chaanaala mataa isaa banatee dhufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma iskiriina irratti argaa jirtan kana jechuudha. Viidiyoo lama qofatu irratti gadi dhiifame chaanaala isaati. Wanti hubatuu qabdan chaanaala maqaa Shukurii Jamaaliin namoota hedduutu banatee jira. Kanaafu jechuudha. Carraa kanatti fayyadamee namoonni sabiskiraayibii gurguddaa argatu barbaadu haala kanaan artistii jaallatamaaf kabajamaa kana carraa isaa jalaa fageessaa jiranii. Hundaafuu jechuudha namoonni artist Shukurii Jamaal jaallatanii fi kabajan akkasumallee dinqisiifatan jechuudha hojii isaatiin fi namummaa isaalleetiin dinqisiifatan yoo dhugumatti artistii keessan jaallatan jechuudha chaanaalii isaa kan amma iskiriin irra isiniif kaa'e kana liinkii isaa description boxii jala isiniif kaa'e jechuudha yookaan komentii jalqabarran isiniif kaa'e. Kanaafuu seenaati sabiskiraayibii godhaa. Maaliif achirra isiniif kaa'e chaanaalli namoota maqaa namoota hedduutiin maquma isaatiin namoonni hedduun ittiin banatantu heddummaata. Akkasumallee jechuudha kan duraan maqaa Shukurii kanaan banamee jirutu namaaf olbaa jechuudha chaanaalli amma yeroo ati sarchi goote. Maaliif chaanaalli kun amma baname chaanaalli yuutuubii akkuma banameen maqaan isaa yeroo ati sarchi goote dafee siif hin bahu jechuudha. So kanaafuu namoonni sarchi gootanii isinii dhufuu didilleen liinkii isaa komentii jalqabarraa ni argattu yookaan description boxii irraan isiniif kaa'e jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota keenya. Kanaafuu seenaati please subscribe godhaa akkasumallee liinkii viidiyoo kanallee ergaa waliif jechuudha. Gruupii hundarrattu akkasumallee sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundarrattu waliif erguu hin dagatina. Artistii keessan akkuma Andu'aalam Gosaa gammachiista sanitti jechuudha artistii kanallee gammachiisuu hin oolina. Akkasumallee Andu'aalam Gosallee toorarratti deebi'ee jira wallee ajaa'ibaatiin dhufaa jira jechuudha. Beeksisa viidiyoo isallee inshallah yeroo muraasa booda isiniif hin gadhiisa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu hanga sanittu jechuudha chaanaala Oromaan kanallee sabiskiraayibii godhaa isin fayyada. Chaanaalli kun chaanaala keessanii yeroo dheeraaf barnoota teekinooloojii irra barataa turuun keessanii yaadatama. Viidiyoo laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Daawwattoota keenyaaf viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.